ኢትዮ ቴሌኮም በረባጀታ ኩመለማፊ ኩደጃቲ ብሪ ቢሊዮና 93 ቱቃ ቶርባ ወለርገቹ ኢብሴት ጅራ ግርማ ጉዲሳ በለሳቅ እንዲስራ Dhaabbanni Itiyoo Teleekoom bara bajataa 2016 keessatti birrii biiliyoona 93 tuqaa torba bu'aa argate. Dhaabbanni Itiyoo Teleekoom guyyaa har'aatti raawwii bara hojii isaa kan bara 2016 maal akka fakkaatu magaalaa Finfinnee hoteela Skylight'tti argamuun bakka miidiyaaleen argamanitti ibsa laatee jira. Raawwii isaa kanaan dhaabbatichi opereetaroota hedduu qabaachuun akka Afrikaatti sadarkaa lammaffaa yoo qabaatu akka addunyaatti ammoo sadarkaa 17ffaa qabachuu danda'ee jira jechuun hojii gaggeessituun olaantuu Itiyoo Teleekoom Adde Fireewoot Taammiruu himtee jirti. Raawwii hojii dhaabbatichaa kanaaf ibsa kan laattee hojii raawwachiiftuun Itiyoo Teleekoom kan ta'an Adde Fireewoot Taammiruu yoo ta'an bara bajataa 2016 keessatti birrii biiliyoona 93.7 bu'aa argachuu himanii jiru. Raawwii hojii kanaa immoo dhibbeentaa 100.3 kan milkaa'ee yoo ta'u karoora qabameen ala caalmaa kan qabudha jechuun Adde Fireewoot kan himan. Kan bara darbee waliin wal bira qabamee yoo ilaalamu ammoo dabalii dhibbeentaa 21.7 akka qabu simanii jiru. በበጀት ዓመቱ 93.7 ቢሊዮን የኢትዮጵያ ብር ጀነሬት በማድረግ የቅዳችንን 103.6% አሳክተናል። በረባጀታ ከነ keessatti birrii biliyoona 93.7 argachuudhaan karoora keenya 103.6 galmeessuun milkeessuu dandeenyeeti jirra. Karoora keenya milkeessuuf kana hunda keessa baanee galii birrii biliyoona 93.7 galmeessuun milkii guddaadha jennee fudhanna. Bajeta bara darbee waliin wal bira qabamee yoo ilaalamu caalmaa birrii biliyoona 16.7 yookaan caalmaa dhibbeentaa 21.7 galii dabalataa argachuu kan dandeenyedha. ከባለፈው በጀት ዓመት ተመሳሳይ ወቅት ጋር ሲነጻጸር የ21.7 በመቶ ወይም የ16.7 ቢሊዮን ተጨማሪ ረቨኑ ጀነሬት ያደረግንበት ነው ማለት ነው። Dhaabbanni Itiyoo Teleekoom sharafa alaarraa doolaar Ameerikaa miiliyoona 198 tuqaa duwwaa lama argachuu isaanis Adde Fireewoot beeksisanii jiru. Lakkoofsi fayyadamtoota bilbilaa yeroo ammaa kanas miiliyoona 73.3 gahee jiraas jedhameetii jira. Walumaa galatti dhaabbanni Itiyoo Teleekoom dhibbeentaa 71 oliin guutuu biyyattii kan uwwise ta'us himameetii jira. የውጭ ምንዛሪ ከሚያስገኙልን ምርትና አገልግሎቶቻችን 198 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር ጀነሬት አድርገናል ማለት ነው። Oomishaa fi tajaajiloota sharafa alaa argamsiisan irraa immoo galii doolaara Ameerikaa miliyoona 198 kan ta'u bu'aa argannee jirra jechuudha. Kunis karoora keenya dhibbeentaa 117.5 kan ta'uun kan milkeessine jechuudha. Walumaa galatti haala galiitiin yoo ilaallu dhaabbanni keenya maddeen galii isaa babal'isuun akkasumas hojmaata baasii qusachuun fayyadamuun galii kana milkeessuu danda'eeti jira. እንደዚሁ ደግሞ ወጪ ቆጣቢ አሰራር ስርዓቶችን በመተግበር ይህንን ሬቬኒው ለማሳካት ችሏል ማለት ነው። Dhaabbileen akkasumas wiirtuleen 179 sababa waraanaatiin miidhaan irra gahee suuphumanii gara tajaajilatti deebi'anii jiru jechuun kan himan yoo ta'an dabalataanis haada yookiin faayibar gilaasii kiiloomeetira 570 kan ta'u kanaan dura ciccitaa ture suuphuun gara tajaajilatti deebi'ee jira. Akkasumas bara bajataa 2016 keessatti karoora qabameen alatti hojii qusannaa guddaa ta'ee fi bu'aa qabeessa ta'e galmeessinee jirra jechuun himtee jirti. በበጀት ዓመቱ 3.4 ቢሊዮን ኮስት ሴቭ እናደርጋለን ስራዎችን ሳንቀንስ ብለን ተነስተን ወደ 4.5 ቢሊዮን ሴቭ አድርገናል። ይሄ የቅዳችን bara baajataatti hojii tokko osoo hin hambisin baasii birrii biliyoona 3.4 qusanna jennee birrii biliyoona 4.5 kan ta'u qusannee jirra. Kunis ammoo karoora keenya dhibbeentaa 134 kan ta'u jechuudha. Kanaafuu isa duraan isinitti himeen hojii sirna qusannaa hojjanneen kan argamedha jechuudha. የወጪ ቆጣቢ አሰራር ስርዓታችን ነው ማለት ነው። Magaalota 124 keessatti tajaajilli 4G kan eegalame yoo ta'u magaalonni 5 ammoo tajaajila 5G eegaluu isaanii fi gara fuulduraatti kana caala kan hojjetamuuf qophiirra kan jiru Itiyoo Teleekoom bara bajataa 2016 keessatti haleellawwan saayibarii 7,000 ol ofirraa dhorkuun danda'amee jiraas jedhamee jira. እንደው ለግንዛቤ እንዲሆናችሁ በበጀት ዓመቱ ወደ 732 ሺህ የሚሆን የአቴምፕት የጥቃት ሙከራ ተደርጓል። አንዱም አልተሳካም ማለት ነው። ይሄ ሆነ Hubannoof akka isiniif ta'utti bara baajataa haleellaawwan saayibarii garagaraa 732 kan ta'u yaalamee ture. Haa ta'u malee inni tokkoyyuu milkaa'uu hin dandeenye. Kun kan ta'eef ammoo akkuma duratti isiniif himeen sirnoonni hojmaatawwan haleellaa kana fashaleessuuf humna waan uumeef torbaanitti sa'aatii 24 kan hojjetuu fi gareen seekuritii kan ofirraa kan nuuf ittisan ta'uu jechuudha. ሆነበት ምክንያት ቀደም ብዬ ገለጽኩት እነዚህ የተገነቡ ሲስተሞች ይሄን ለማክሸፍ አቅም ስለፈጠሩልን 24/7 የሚሰራ እንደዚሁ የሴኩሪቲ ቲም አለ።
akkasumas tajaajila teeleebirriin ammoo miseensota miiliyoona 47.5 kan horate akka ta'e simamee jira. Bara bajataa 2016 keessatti maamiltoota miiliyoona 2.9 ta'aniif liqaan kennamee jira. Walumaa galatti karaa teeleebirriin daddabarsa yookiin tiraanzaakshinii birrii tiriliyoona 2.5 raawwatamee jiraachuu adda Fireet kan himan yoo ta'an bara bajataa kana keessatti rakkoowwan kanneen akka hanqina sharafa alaa hannaa fi saamichi isaan tokko akka ta'e himamee jira. ይህንን ብዬ እንግዲህ በጀት ዓመቱ ያለ ተግዳሮት ተጠናቀቀ ልላችሁ አልወድም። Egaa kana jedhee barri baajataa kun rakkoo malee raawwatame jechuu hin barbaadu. Rakkoowwan hedduu qabna ture. Kan jalqabaa fi inni guddaan sharafa biyya alaa akkaataa barbaannuun argachuu dhabuu yoo ta'u, piroojeektiiwwan eegalamanii hin xumuramne ni jiru. Kanaaf inni kunis rakkoo ture. Rakkoon dhiyeessii ibsaa haala guddaan ciccitaa kan turedha. Hojiilee misoomaa hedduu qabna. Isaaniin wal qabatee immoo rakkoon dhiyeessii ibsaa rakkoo guddaa ture. Akkasumas sababa garaagaraatiin cicciramuu faayibarii akkasumas bu'uuraaleen misooma Itiyoo Teleekoom hatamuun rakkoo keenya isa tokkoffaa kan turedha. ቴሌኮም መሰረተ ልማቶች ላይ የነበረ ስርቆ ለዚህ ይሄ አንደኛው ችግራችን የነበረ ነው።